السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرت هردفتوتا كينيا سجنتا كينيا قويا هراتين ولتدي بنيجرا أجان سجنتا كينيا قويا هرا كان نوتي إلالو هلا أرمان قدينتا يوتيوب كينيا سبسكرايب لايك شير قراتي نولين حقتهم ركوب بكينياتي ترتي غاري سنين جنا مايكروسوفت أوفيس ووردي الراتي insert object akkaataa hojjechuu dandeenyu. insert object warri jedhaman immoo gurguddoo sadiitu jiru. isaanis video Microsoft Word irratti akkaataa galchuu dandeenyu, PowerPoint akkaataa itti galchuu dandeenyu fi Excel akkaataa irratti galchuu dandeenyu bifa salphaa ta'een waliin ilaalla. Haga xumuraatti waliin turtii gaarii. insert object kana bira dhaquudhaaf gubbaa kanarra dhuftanii bakka insert jedhu kanarratti yeroo tokko gadi ciqaasna. eega gadi ciqaasne gara mirgaa deemuun bakka kanarratti shape kanarratti object kan jedhu kan jira. object jala sarratti object jedha jira argaa jirtu yoo ta'e xiyya bakka qabu sanarratti yeroo tokko akkasitti click goona. eega click goone booda object kan jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. eega tuqanne booda objectiin kun nuuf ba'a. dan itti aansuudhaan create from file kan jedhu jira. then create from file isa jedhu kanarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. itti aansuun haala kanaan boksiin ni mul'ata asirratti jechuudha. asirratti objectii kanarraa browse kan jedhu yookiin immoo dialog boxii kanarraa browse kan jedhu ni jira. asirratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. kallattiidhumaan bakka faayilli keenya jiru nu geessa. bakka faayila keessan qabdan yookiin immoo jiru dhalatanii tuqattu. anamma desktop irraan qaba. desktop irratti akkasittiin tuqadha. jalqaba maal galchina? videodha kan nuti galchinu jechuudha. insert video objectiin jalqabaadha. videodha waan ta'eef video san achirra barbaada. kunoo video tokko nan qaba asirraa akkasitti tuqee insert kan jedhu kanarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqadha. dan amma haala kanaan faayila select godhee jira. dan xumurarratti okay jedha. haala kanaan aga faayilli sun viidiyoon kun irratti galutti ni eegganna akkasitti. agal Microsoft Word irratti viidiyoon illee haala kanaan galuu ni danda'a jechuudha. kun amma viidiyoon kun galee jirame viidiyoon kun ni banaa kan jedhu immoo waliin ilaalla. amma asirratti yeruma tokko dhuftanii akkasitti gadi tuqattu. erga gadi tuqattanii play jettuun. then gaafa isin play jettuun open package content do you want to open this file faayila kana baruu barbaaddaa jira. asirra open isa jedhu irratti yeroo tokko gadi tuqattu asirratti. egaan viidiyoo kana akkuma argaa jirtan kallattiidhumaan banee jira. akkaataa kanaan haala kanaan viidiyoo bifa salphaa ta'een akkasitti Microsoft Word irra nuuf banee jira jechuudha hordoftoota keenya. tokko isa kana. inni lammataa itti aansuudhaan insert PowerPoint illee asirratti galchuu ni danda'ama jechuudha. akkaataa itti galchuu dandeenyu mee waliin ilaalla. isas eessadhannaa akkuma silaa insertii dhufnee kaaneetiyyuu bakka kanarratti bakka objectii jedhu kana as deebina. objectii irratti akka ammas ni tuqanna. create file jedhu irratti yeroo tokko gadi tuqanna. browse isa jedhu kanarratti al tokko yeroo gadi tuqxan ammas bakka faayilli keessan jiru sana ni dhaayimtu. egaan amma lammaffaarra kan jiru maal inni PowerPointidha. PowerPoint kana kun asirraa PowerPoint qaba. asirratti akkasitti tuqadha. erga tuqadhee xumurarratti okay jedha. amma faayilli sun asirratti gadi dhufutti PowerPointiin Microsoft Word irratti seenu ni eegna. egaan hordoftoota keenya kun haala kanaan PowerPoint banee jira jechuudha. asirratti galchee jira. dan asirratti immoo banuu yoo barbaanne asumarratti yeroo tokko gadi tuqattu display ta'a jechuudha. PowerPoint akkuma PowerPoint irra jirutti isiniif banaa jechuudha. next yeroo jettan haala kanaan akkasitti banuu danda'a jechuudha. inni objectiin inni lammaffaan isa kanadha jechuudha. sadaffaan itti aansuudhaan Excelidha. objectiin inni sadaffaan maaludha? insert Excel immoo akkaataa itti galchuu dandeenyu waliin haa ilaallu. as bakkuma kana dhufneetiyyuu objectii irratti yeroo tokko tuqannaa. ammas kallattiidhumaan create from file isa jedhu browse irratti tuqannaa.
kallattiidhaan bakka faayilli keessa jiru dhaqxanii ilaaltu jechuudha. Amma asirraa Excelii kunoo ni jira asirraa akkasittiin tuqadhaa. Dan sana booda bakka kana dhufuudhaan insert jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqadhaa. Sana boodas dhuftaniiti okay jettu yeroo tokko faayila keessan kallattiidhumaan gara Word irratti galchaa jechuudha. Excel jechuudha. Dan agasitti ni eegdu. Egaan hordoftoota keenya wantoota akkasii baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an barnoota adda addaa isiniif fiduutti jirra. Kanaaf YouTube keenya subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Egaan hordoftoota keenya kunoo Excel haala kanaan galchee jira jechuudha asirratti. Faayila Excel irratti hojjetamee jiru bifa kanaan galchee jira. Akkaataa kanaan objektiiwwan jiran sadan irraa bifa kanaan galchuu ni danda'ama jechuudha. Asirraallee walitti buttanii saayizii isaa xiqqeessuu dabaluu ni danda'ama jechuudha. Akkaataa kanaan akkasitti galchuu ni dandeessu. So kunis akkasuma Excel irra daataa jiran san hunda isaadha fidee galchee jira jechuudha. Gan saayiziin isaa yeroo guddatu haala kanaan xiqqeessaa deemuun ni danda'ama argaa jirtu yoo ta'e. Inni kunis akkuma isa Word sanaadha Excel irratti nuuf banuu danda'a. Mee yeroo tokko irratti tuqannee ilaalla. Kallattiidhaan yeroo banu Excel irratti kan dhaqeeti nuuf banuu danda'u jechuudha wanti kuni. Dan asirratti yeroo tuqannu haala kanaan kallattiidhaan inni kunis akkuma faayila sanaadha. Kun haala kanaan banee jira jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een faayilawwan adda addaa objektiiwwan keessatti viidiyoos wanna fedhe sagalees yoo feetan illee irratti galchuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaan barachuu barbaaddoota YouTube keenya irratti hordofaa, subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Haga sagantaa itti aanutti turtii.